Michile lolati, michile lolati. Nagaa keessanii akkam jirtu hordoftoota Michile miidiyaa warreen biyya alaas ta'ee biyya keessa teessanii miidiyaa keenya hordofuudhaan jajjabeessaa jirtan galatoomaa isiniin jenna. Egaa akkuma kana dura barame amma walitti barree jirra. Kaayyoon viidiyoo keenyaan uummata kanaaf heeruu waan tokko irratti kallattii itti waa tokko ilaaluu qabu itti agarsiisudha. Waan kana qixxee riisarchii guddaa wayii gaggeessinee riisarchii dhiyeessaa jirru miti. Haa ta'uuti waan dhugaa ta'e, waan lafa jiru, waan qabatamaa, beekamaa fi ifaa ta'e kan uummanni kun illee garagaree ofirratti hin bariin, kan alagaanis isaaf hin bariin ibsuudha jechuudha. Akka inni deebi'ee of ilaalu, akka inni deebi'ee fiidbaakii baay'ee gaarii ta'e argachaa jirra jechuudha. Waan yaadne galma yaadne kareera viidiyoo hojjechuu kiyya uummanni Oromoo akka wal baru, akka of baru, akka seenaa isaa baratu keessattuu lafa Itoophiyaa jedhamu kana karaa adda addaatiin akka uummanni kun jibbu waan hojjetameef keessatti hacuucamee keessatti dadhabee waan itti gurraacha'ee jiru wantoota kana lakki akkasii akkanatti akka ilaalamu eenyullee lafa as keessatti eenyutu isa dura hangafummaaf waamuu akka hin dandeenye ragaa jiru lafa kaa'atti jirra. Egaa viidiyoo keenya darbe keessatti waa'ee aadaa Oromootiin waan gaariin jiru waan magaarii qofa jiraayii waan jedhu tokkotu karaa warra faallaa ta'e kanaan dhiyaatee jira. Waan gaariitu jira akka aadaatti. Akka aadaa seera tumamee jiru sanadha naasofnu malee waan namni tokko godhuu miti waan individuaaliidhaan godhan eenyuyyuu waan garaasaa gochuu danda'a sana ammoo yoo otoo seerri sun jiraate gochuu hin danda'u. Seera isaanitti hin jirree waan barbaade godha jechuudha. Kanaaf aadaan Oromoo keessattuu waa'ee dubartii irratti kanaan dubbadhe yeroo darbe dubartootaaf kabaja qaba. Har'as kaleessa dheengaddachaattus borus otoo seera gadaa sanaan bule addunyaanuu seera gadaa sanaan bule gana waan baay'ee gaariidha. Kabraa nu dhiisiti jechuudha. Kanaaf waan warri akka balaatti ilaaltanii warri durattuu tuffattanii barreessitanis warri durattuu tuffattanii gattanii maal gootanis ilaaladha baradha irraa hubadhaadha malee amma dirqiin hin jiru wanta. Karaa mataa keeyyaatiin jechuudha. Kanaafuu aadaan kun immoo lafaa ka'ee miti. Kaleessuma ture uummata gurraacha Misir durii Gibxii durii rifaransi goona yeroo baay'ee Herodotes waan barreesse keessatti maal jedheera aadaa bareedaa qabu. Hoggaa nyaata walitti naanna'aniit waan nyaatan sana immoo wal kabajaan walirraa nyaatu. Ji'a sadiitti yeroo tokko duula deemu adamoo bineensa adamsuu deemu yeroo adamoodhaa galan immoo sirbaa galu hoggaa sirbanii dhufan immoo qeetti ayyaanni qophaa'ee achirratti qalatanii waan qalatanii waan naqatanii nyaatu hin dhuguu waan dhuguma qophaa'e barreesse Herodotes. Uummanni kun waan ammoo yeroo bineensa ajjeesanii dhufan sana harka isaaniitti morma isaaniitti qaama isaaniitti uffatuu jedha waan gogaa bineensa ajjeesanii achumaa ka'ee dhufe jechuudha wanti miti kun. Kanaafuu bulchiisa fara'oonotaa yoo ilaalle achirraa wanti warra Kuush warra Nuubiyaan warra maal jedhu kana keessatti wanti hedduun barreeffameera. Amma nama abaluutti akkana dhiisuu hin qabnu yoo nani dogoggora tokko dubbadhe yookaan namni tokko dogoggora seenuudha bakka amma fakkeenyaaf waan Herodotes uummata gurraacha durii irratti barreesse seennee ilaaluudha maal jedhu. Kanaaf aadaan Oromoo kabaja qaba dubartoota. Kun dhugaa dubartoonni duula hin deemanii dubartoonni gadi ba'anii waan hojii ulfaataa akka qonnaa muka bosona deemanii jigsanii falaxanii mana ni ijaaran. Sababii isaanii garaatti baachuu danda'u. Fakkeenyaaf duula yoo deeman yoo dubartoonni dhumanii dhiirri tokkichi jira dhiirri baay'een hafe sanyiin namaa akka badeetti lakkaawwamaa jechuudha. Dubartoonni sun iddoo waraanaatti dhiyaachuu hin qaban. Bakka duuti jirtutti bakka badiin jirutti dhiyaachuu hin qaban. Maaliif isaantu bakka deebisee bakka buusaa jedhamee waan dhabuuf akkasumatti tumame seera ananarra jedhee miti seera gadaa jedha jechuudha. Fakkeenyaaf waan iddoo isaanii kennu hanga har'aatti uummata gara akka waan uummanni baadiyyaa dubartoota miidhuu dubartoota waan tokko qocholuutti ka'aa ture. Dirqama kaatee uummata wal bukkee deemanii eelee dhaabuu mirga namaa kennisiisaanaan raafa waan godheen qabu. Yeroo manaafuu farda horii gaarii ishii yaabbachiisee baate. Horii gaarii yaabbattee baate. Yeroo ishiin deemtu inni lafa deemeti ishii yaabbattee deemte. Harrayyuu jecha waan suni waan citee hafee miti jechuudha. Iddoo itti aadaan namaa karaa adda addaatiin badee gurraacha'ee dhabame
dhiirri ciisee an dubartiin xaartee nyaachistu jiraachuu dandeessi. Guutuu Oromiyaa keessa wanti baay'een jiraachuu danda'a. Garuu akka seera gadaatti kan haasa'aa jirru jechuudha. Aadaan Oromoo nageenya labsaa, kabaja labsaa, ulfina labsaa, ulfaa labsaa, waan horiisaa fi waan lolaa seera gadaa keessatti hin tufamu. Abbaan gadaa uleesaa yeroo qabatu akkatti qabatee deemu qabu. Walakkaa isaa qabatee harka mirgaatiin walakkaa isaa qabatee ol hin dhaabu gadi hin dhaabu qixxee akkasitti qabatee deema. Yoo yookaan gajjallisee akkasitti xuruursee qabate yookaan akkatti samiitti ol garagarsee qabate yakka lachuu labsiidha. Yeroo waraanaa dhuma ta'ee rakkoo ta'e akkatti rabsamuu qaba. Uleen ol garagaru uleen gadi ciisudha jechuudha. Kana hunda seera tumeetu jira jechuudha. Dubartoonni eeboon qabatan, ookkoon qabatan. Maaliif qulqulluudha isaan? Ookkoon akka milkii jallataa wayiitti ilaalama waan ta'eef eeboon immoo akka waraanatti akka waan ajjeesuu waan balleessutti ilaalama waan ta'eef hin qabatan dubartoonni eeboon qabatan. Dubartoonni siiqqeedha kan qabatan jechuudha. Horooroo qabatanii, hanqalbaa uffatanii, callee naqatanii, guftaa hidhatanii, qarmaa naqatan. Mallattoodha kun, aangoodha kun. Har'a addunyaan maastersii arganne, digirii arganne, maal taane jedhee uffatuma wayii hodhisiisanii walitti yeroo saramoonii guddaan kaa'an laala. Keenya gaafa sana godhame laal qaarmaan mallattoodha mallattoo beekumsaati. Sadarkaa nuti irra geenye agarsiisa. Ijoollee miti kan hidhattu. Ijoolleen caaccuu naqatti, qarree qoratti, gaafa mana baate immoo qarmaa kaayan. Qarmaa waan qaaruurra godhatan. Afaan Arabaati immoo jedhanii waan ni jedhanii. Qarmaan afaan Oromooti. Qaaruurra as addarra addoo abbaan gadaa addoo godhata ishiin qarmaa godhatti. Mallattoo gadaati. Gadaa seera gadaa keessa jirti jechuudha ishiin. Hunda fuudhanii anabaluuti jedhu jechuufani. Anabaluuti. Abaluun sun bara uummata kanaan ala waa tokko hin qabu dhiiroo. Amma waan tokko wanni eeggannee haasofnuuf uummatuma kana amaluma uummata kanaa rakkisaa waan ta'eef. Tokko otuma homaan beeki waanuma tokko irraa ka'ee ati abaluuf akkas jette jedhama. Qaarmaan afaan Oromoo. Qarreetu hidhata, qaarutti hidhatti. Addoo kallacha addi keenya maqaan addaa buqqee kanaayyuu kallacha irra godhatani. Ishiin qaarmaa godhatan. Lachuu mallattoo ofiiti beeka. Waan sanas keessa gallee akka safuu Oromootti dubbachuun hin barbaachisuuf malee lachuu mallattoo ofiiti. Waan goodaadhaa dhufeef akkasumatti irra kaawwamee miti jechuudha. Kana waan ta'eef aadaan Oromoo lolan labsu, waraanan labsu, jibban labsu akkasumas gadadoon labsu jechuudha. Yoo hiyyeessi ollaasaa yoo jiraate seerri gadaa hiyyeessi jiraachuu hiyyeessi hiyyumee taa'uu qabu. Horii tokko loon tokko raada jibicha gosarraa baasee qubachiisa nama. Warra garaa baqaqsee Oromoon garaa qabaabsee nurra qubatee akkas nu godhe jedhee akkasitti qubate gaafa dura gaafa Aksum dhufan gaafa Aksumiin dhufanii too gaafa daamotaan keessa qubatan mootii daamotaa gosa daamotaa sana keessa gaafa qubatan horiin kennameetiif gartokkee isaanii loon kennamaniif daasiin bu'ee daasii amaariffa jedhu daas jedhani ama dahoo isa jedhurraa dahuu daasii buusatiitiif maqaan moggaafamee fi itti galanii moggaasni maqaa kennamee loon dallaatti oofamanii fi naqamanii har'a immoo garaa keenya baqaqsanii dubartii keenya akkas godhanii kana nu godhanii jedhanii kun waan dhokateef waan barreeffamee hin jirreef waan lafarratti barreeffamaan hin jirreef har'a gaa isaan waa babarreessaniiru xibaara isaanii kana ragaa godhata jechuudha. Abbaa Baay'ee uummanni keenyayyuu yaada kitaaba Abbaa Baay'ee reefar godhee kitaaba Abbaa Baay'ee jaarraa 16ffaa reefar godhee nama dooktora ta'ee jira Oromoo keessa. Akkasuma maqaasaa jira lubbuudhaanis jira har'as jira. Kanaaf kaa isaan isa sana fuudhanii har'a uummata margaafillee kabaja qaba. Muka muruun dhorkaadha Oromoo biratti muka ol qajeelaa muruun muka guddatu muruun mana ati jaarrattu goggogaa jige jallataa jige yoo hudduun galagalee umurii isaa fixee jige achi falaxxee ijaarta malee fayyaa jigsitee mana ni ijaarrattu. Otoo bosona gurraacha keessa ta'a warra uummata Baalee yoo dhaqxan daasii xixiqqaa keessa ta'a. Kabajaa santu keessaan dhumini bara. Ulfina seerri gadaa tume santu dhiiga isaa keessaan dhumini baddaarraa fixaniiru. Kana waan ta'eef aadaa Oromoo hin xinneessinaan hin xinneessu dhiisa. Abbaan hin beekne xinneessuu danda'a waan ta'eef gammachuudha kan isaan ibsatu. Yoo qotatee gale nyaatee sirbata, geerarata, weellifata.
yoo taa'ee dubartoonni wal ga'anii waa ayyaana wayii godhatan waliin ta'anii weeddeffatu. Wal faarfatu, wal faarsu, addunyaa kana faarsu, kan dhugan, kan nyaatan sana waaqa isaanii kenne galateeffatu. Ashee gadaa'e kan jedhamu sirban qabu Oromoon. Ashee gadaa'e, ashee gadaa'e, ashee gadaa'e kan jedhu sirba qabu Oromoon. Geerarsa qabu, faaruun qabu. Ashee gadaa'e. Ashee gadaa'e jedhanii isaan akkaatti sirban kun geeraran kun dubartii ashee jedhamtu gorsituu mootii warqituu turte beeka. Shiftaan tokko ishii waan ajjeeseef isaan fokkoree hanga yoonatti ashee gadaa'e, ashee gadaa'e, ashee gadaa'e jedhu. Amma gorsituu mootii warqituu turte warra Mahammad Ahmad Abbaa Bulaa warra gosa sana warra Yejjuu turte ishiin. Ani isaan irratti nuti hin beeknu nurratti ittiin dhaadatan kun ashee gadaa'e kan isaan jedhan maqaa namaati asheen. Asheen gorsituu mootii warqituu ka turtedha jechuudha. Mootii ishii yeroo darbe immoo ONN irratti hayyuun tokko baheeti nigistii eenyu ishiin sun Biliqis sun hin jiraanne hin jirre kijibaa maal jedha. Biliqis jiraatte itti dhiiroo nama lubbuun jiraattedha ishiin. Nama lubbuun jiraatte Oromoodha ishiin. Biliqis ishiin Oromoodha hin jirti ishiin waan sana waan isaan jibbuudhaan waan dhoksinuu miti jechuudha. Ishiin gaafa Salamoon bira deemtuyyuu haadha ishii wajjin deemte jedhama. Ishiin kaan immoo gargaartuu ishiiti jedhama. Haati ishii sun maqaan ishii yookaan gargaartuyyuu haa taatu gargaartuu ishii sun maqaan ishii Sooreedha. Sooree jedhamti. Kuni barreeffamee jira rifar godha. Sooreedha warra Zaaguwee kana keessatti ibsuuf jechanii kitaaba waan tokko barreeffamee jira. Sooree jedhamti. Nama jiraatte. Kanaafuu aadaan Oromoo ashee gadaa'e sirba jedhuun qaba. Maal qaba ree? Marga qaba, alangee qaba, orooroo qaba, siiqqee qaba, qarmaa qaba, kallacha qaba, bokkuu qaba. Kun hundi otoo namni gatii itti kennee gattaa'ee barreesse kitaaba addunyaa kana uwwisu birraa barreeffamuu hin danda'ama jechuudha. Kanaafuu akkuma kana dura jenne aadaa Oromoo xiqqeessuudhaaf Oromoo xiqqeessuuf aadaa Oromoo xiqqeessuun hin barbaachisu. Warri xiqqeessuu barbaadan akkamatti namuma balleesse xiqqeessa. Namuma taa'ee waanuma hin taane hojjechaa jiru yoo maqaan awwaamaa xiqqeessa Oromoo wajjin hin waamne. Aadaan Oromoo qulqulluu qoratamee qo'atamee dhiyaate kunoo waggaa 10,000 ol hawaasa kana harka turedha. Kan harkaa buuse immoo isa warruma irra akkanaa kanadha waan ta'eef aadaa Oromoo keessatti dubartiin kabaja qabdi, ijoolleen kabaja qabdi. Kun dhugaadha. Kana jechuu kiyyatti wanti nan duubatti deemu hin jiru jechuudha. Dubartiin hin kabajamti, hin kabajamti. Bifa kamiinuu yoo garaatti baattu, yoo dugdatti baattu, yoo qomatti baattu, yoo teessu, yoo deemtu isheetu kabaja qaba. Inni olaantummaa dhiiraa fide sagantaa biraa sagantaa alaa dhufe jechuudha. Namichi ittiin namni dhaadatu namni tokkichi nadheen 1,000 fuudhe maal gochuu fuudhe mee fakkeenyaaf Salamoon nadheen 700 fi waan ala teessisu immoo 300 qaba jedhee natu barreesse. Maaliif godhe kana qindeegaa maal gooti jarri kun gurmuu waraana wayiiti moo maalidha inni wanni isaa? Uummanni Oromoo waan nama 7 fuudhuuf immoo 7 fuudhuu hayyamaa 10 hayyamu yoo qabaate fuudha. Gabaa keessa taa'ee wajjin kadhachuuf fuudhu bar 7. Gaafa loon dallaadhaan 100 ta'anii dallaa san lakkaa'ee taadha dallaati taati malee akkamatti gabaa keessa taa'ee wajjiniin ilkaan rigatee kadhachuuf miti inni fuudhu jechuudha. Gaafsan kanaafuu nama 7 fuudhaati aadaan isaa haalaat akkana jettoon akkas jettu. Inni 1,000 fuudhe sun maaliif jajamee kitaabni meeqa barreeffamee bire inni nama miti maalidha? 7 immoo xiqqoodha jechuudha waan rakkoo hin qabu. Nama 7 bulchuun xiqqoodha. Callisee miti isarratti ka fuudha dhaqu beekaa. Seeronni meeqa qoratamee hulaa meeqa keessa darbamee dhaqee fuudha. Akka irraa kana calliseetu bobba'u gaan bobba'ane san jechuudha. Kanaafuu nama oo fuudhee amma fakkeenyaaf nyaachuu, dhuguu, uffisuu lafa deemuun qabdu akkuma ishii tokkoffaatti ishiin 7ffaaf yaabbachuu ilmachuu qabdi waan ta'eef seera kana hunda jira waan ta'eef waan hin beekne otoo laaquu baatanii uummata aadaa uummata kanaa xiqqeessuu baatanii gaariidha jennaa. Egaa viidiyoo gabaabduu kanas immoo waan kanarratti waan gaggaafiin baay'ateef irra isinii deebi'e galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa nagaa fi nageenyi isinitti haafu isiniin jedhaa.